Keessattuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen addunyaa irra jirtan ilmaan Oromoo marti keessanuu eegaa magaalaa biyya Yemen magaalaa sanaatti argamna. Keessattuu waajjira Yoonisaa duratti asitti baanii maaliif asitti akka baan hawaasuma keessa isiniif gaafanna akka kabajaaf nu faana turtan kabajaan isin jenna. Duraan dursee maqaan keenyu? Caalaa jenna. Okay, sagalee kee Lukaasi? Caalaa. Okay, caalaa keenya maaliif asitti baatan? Wanni asitti baaneef ummata Oromoodhaa kan biyya Yemen mana hidhaadhaa migireeshina yookaan jawaazata keessatti akka maletti naasuu takka malee bombiidhaan affeelame guyyaa aladaa bombiidhaan achi keessatti isaan dhabamsiisanii ummata lakkoofsan dhibba takka ga'u sanirraa guyyaa isiniina asii baanee guyyaa isiniina raayilaa ammaan tana mirga ummata saniitii fi bakka isaan itti booda'aanan ummata dhume san akka mootummaan si arnoo himtu gaafa baanee guyyaa sanirraa jalqabee ilaa har'aan tanatti deebisaan isaanirraa arganne xiqqaattee guddattee hin jirtu ilaa ammatti. Okay, guyyaa meeqa as jirtame? Har'a guyyaa 8ffaati. Guyyaa 8ffaati. Okay, namni deebis yookaan kaan ammoo isin ni jira? Wallaahi har'aan tana faranjiin bakka tana dhufteeti gaafii nuti gaafanne hundaaf nuti deebisaa takkallee waan isin qabnu hin qabnuu jette. Maaliif jennaan waan kana hunda harkaa qabu mootummaadha. waa balleesses ummata sanachi bakka ummannitti dhumes mootummaatti irraa masuula ummata awwaalcha ummata isii irraa masuula hamadooti isii irraa masuula hatta ammattuma keenya baqataa isaan jala jiru kan baroota gartee 2000 fi ilaa har'atti maandeeta harkaa qabu mootummaatti isin irraa mataa jettu nu deebifte yoo inni amma wanneen aakhira isin deebisaa nu kennite nutuu baqataa akka keessaniiti deebisaa gabaabtu nu deebifte. Okay. galanni qeembatin galanni duraan Murteessaa Abbaa Milkiinaan jira. Murteessaa Abbaa Milkii egaa guyyaa 8ffaa jirtanii namni deebisee isin jiru warreen dhume yookaan kaan ammoo ijoolleen jawaazota keessatti dhumte Twitter irratti IOM kan maxxanse yeroo duraatiif nama 8 jee maxxanse irra deebi'ee garuu BBC irratti wanni nuti maxxansine sun addamnuuf adda baafachaa jirraa je akka isin dhageessanitti yookaan kaan ammoo asitti ba'uudhaaf dhiiga ilmaan Oromoo san deebisuu fi asitti baatanii jechuudha. Dhiiga keenya jettanii warreen jawaazotatti du'e nama meeqani gaa tilmaaman? Kuni namni hedduudha namni akka himanitti mana hidhaa san manni hidhaadhaa namni keessa gubate san nama hedduudha. Bifa suuqannee isaadhaan mana hidhaa keessa boombiin gubamanii wanni sani waan hedduus nama gaddisiisaati. Kanaaf torbee waan kanaaf asitti wali qabamnee fala waan kana barbaaduudhaaf madoo wallaanuudhaaf du'aa awwaalachuuf akkasuma tahee namoota achi keessa dandamatee beekaa mana hidhaa adda addaa irratti hiramaniis akka gadhiifamanii irratti gaafiin keenya kana ture. Hanganallee ji'ee qabatamaan namoonni mana san keessa jiru hedduudha lakkoofsaan hanganallee ji'ee shalaguu baadhullee nama hedduudha. Nama hedduudha jechuudha. Okay, ijoolleen sun awwaalamtee jirti jechuudha nama 44 jechuudhaani warreen ijoollee sana awwaale yookaan kaan ammoo community Oromootii beeytan isin akka community Itoophiyaatti warreen ijoollee sana awwaale isin ni bu'aa isin mareeteeti awwaale moo akkamitti? Kana amma aslitti wanni godhamu hagube silaa bakka sanatti mootummaadha hagube harkuma mootummaadhaati qaama isaanirraa ta'e bifa garjabeenyaatiin dalagamanuu sanii namootan amma ijoollee san awwaalcharraa qooda fudhatan namni awwaalcharraa qooda fudhatan akka Oromootti akka Itoophiyaatti namni awwaalame jedhamu namuma 39 namoonni biraa kaanis Soomaalee Ogaadenii kaanis Soomaalee Gadiitii kaanis Affaridha jechuun namuma sanuu tootaalii isaanii jilmaan isaanii nama 44 jechuudhaan beekama. Kun immoo awwaalchisaa bifa sirnaatiin awwaalame jedhama. Communitiilee adda addaa bakka buutu community Jabuutii community Itoophiyaa community tarii biyyoota ollaadhaa Eeltiraadhaa communitoota kanaaf bakka bu'ee jiran akkasitti ibsa waloodhaa godhanii ibsa waloo kan maxxansan beekama akkuma isinuu ibsa san gartanitti mootummaan nu afeeree jiran waan sanis mootummaadha ka godhee achirra dhaabbatanii muutamara sahaafillee godhanii qaama muutamara sahaafis godhanii mootummaadha waan kana ka godhee ibsa baasan ibsa waloodhaa baasan meediyaa 12 ibsi kenname. Kanarratti wanni tokko kalaalamuu qabu mootummaan kunis warri nama san shira san raawwates to'annaa jala oolamanii qormaata irra jirraa jiran
kanarratti dhugaan jiru maxxanfamee magamu mootummaatiin wadiin baane madoonis gara nama 70 shalagamu mana hakimaatti hafe jaanii namootan sila waan sanirraa dandamatanis gara nama 180 gadhiifame jaanii manuma hidhaadhaa sanuu bifuma waliigalaattu yeroo ammaatti akka onsiteetti mootummaan himte nama hidhuun akka dhaabbatetti yeroodhaaf labsa godhamee jira jaama. Kanaaf namoonni bakka san waan san godhame koominitiin nuti sirnaan fille koominitii Oromoodhaa baqattoota Oromoo Yaman kajoo ture. Irma dalagameeti koominitii Itoophiyaa taa'amee akka koominitii Itoophiyaatti beekamtii harkattee wanni sanii yeroo dheeraadhaaf ammaa sulqunnamtiin hawaasaa bara 2016 irraa adda citamee waliigalteen takkas godhamte hin jirtu. Mandeeni namaaf kannamees hin jiru namni baqataa qeebalees hin jiru rakkoon babal'attee sadarkaa maallaqa bubuusuu fi adaba kafalaa fi biyya namaa hiraan seentanii hidhamaa ja'an kunis murtii nama qabeetu akka fedhe nama godha furmaata maayisan turre hanga du'a warra maallaqa hin qabne walitti qabanii guban takkatti kun immoo namni sawwani dhumeef kuma maallaquma 70 dhabuuf dhuman yookaan 500 suudii jaama maallaqa isaanii doolaa 100 fi wayi maallaquma hanga xiqqaasan dhabuuf namni lubbuun nama dila sanii dhumte. Kun mootummaanis namni waan san gubeen irraa bakka mujattee irra carraaqu jirti dhugaanis bahuuf ta'a inshallah rabbi haqa dhiiga isaanii haa baasu nuti immoo fuula duratti wanni qabnu rakkoon akkanaatu rakkoon nuti faffaca'uu fi yaada ititaa qabaachuu dhabuu fi wal jala deemuu dhabuu fi wal qoqqooduu fi yaada bilchaataa dhabuu irratti numaatu jidduu keenyatti rakkoo qaba walii wajjiin taane fuula duraaf akka dhukkubsataan balaa sanii warri madaa'ee fayyu warri du'ees awwaalamu. Namni sa'aatis irratti barbaadamee iyyafatamee iyyafannoon godhamu jidduu teenyattis nagayni bu'ee yaada bilchaataa yaada cunfaa yaada moohataa wal dura nu oofu fuula dura torkaanfachiisu akka qabaannu yoonni keessa durattis ta'ee qaama mootummaa durattis ta'ee himanni keenya akkuma Oromootti warra nurraa hafanis dabalantaan ijoollee warra koominitiitis ta'ee warra nuti koominiti Itoophiyaati jiruus warra koominiti Oromooti jiruus bakka lamatti warra fafattoota kanaaf warra immoo jarri sanurraa bakka hin bu'u jee akka walirraa hadooduu fi akka walirraa gadooduun bakka kanatti argamee torbee bakka kana lakkaawwatee wajjinis ta'e rakkoon tun furmaata waaraa nama Oromoodhaa hammas jiruuf ta'u carraa biraa kananii fi nama kanaas keessaa hara biyya biraa fi'uu hin danda'amus biyya deebuu danda'amus hooma lamaan kana mata duree godhatanii gaafatanii gaaffii sirnaa bilchala qabdu ilaalcha fudhatama qabu. Kanamaafis namni isirra quuf wal duraa boodaan dhiyeessanii akkasitti wanni kun bifa eegale kanarraa itti fufuu qabaan jaabbulee isaa. Okay, galatoomee. Galatamaa isaaniis. Qeerroonis hono asuma irtii hono qeerricha keenya tokko nu biratti argama. Mee fakkeenyaaf bakka kana nama salaatu jira, ijoollee daa'imaa jira. Haa ta'u garuu qabbana keessa jirtan. Keessattuu yeroon kun yeroo qabbanaati. Hedduu qabbana namayyuu fuulli irraa sosolloqee jira jechuudha. Sun qacaca qabsoorra jira. Haa ta'u garuu ijoollee fi akkasumatti dubartiitu nu keessa jira guyyaa fa'aa bikka itti fincaananii fi kana qaban akkasumatti namni salaatu fi kunis bikkoo itti fincaananii yookaan kan itti yuudatan hin qaban jechuudha masginni asirraa fagoodha haa ta'u mee furmaata yookaan nama bikka itti fincaantanii fi kana maal akka isin godhan feetan furmaata waan nu godhan homaayyuu waan kanurraa dhumeefuu deebii wayiitu arganne furmaata keenya naannoo kanattuu baanee gajenne torbeef deemaarra guyyaa 8 kana keessatti nyaataaf dhugaatiin kenna haalaan nuuf argamaa jiru bishaanuma dhugnu argataa jiru kana waan ta'eef usuu qorraaf aduun asitti gadaddamnu deebiin kenna gaafii nu gaafanneef deebiin wanti nu deebame tokko illee hin jiru kanaaf akkuma taane tumaan ijuma laallannee tumaan dalguma gorree tumaan kun mana ofii jalaan wariyaa haxirii ofii jalaan wariyaa akkasuma fayyadamna salaata illee karamarratti kanurraa qeebalu rabbi waan ta'eef nama waan hin taaneef achuma salaatataa tumaan daa'imman dubartoonni daa'imman qaban daa'imman duuddota harka qabatanii qorra kana keessa bulanii hagaadhaa guyyaa 8 kana keessatti falli nu godhame wayituu hin jiru kana addunyaan laaltee badhinnaan warroonni addunyaa irra jiran homaa addunyaallee waan kenna mallattoo gaafii ragalchitee waan gaafatar tokko hin qabu raajii rabbii fi ummanni kenna ka addunyaa irra jiran akka nutti miidhamaa rukan akka nutti dhumataa rukan akka nu amantii dhabne kan akka nu ummata gurraacha taaneetti dhumanne kan arganiitiin ifa nu baramaaramtee ona qamallee ka namni kuyyoo jilba bu'ee miila bu'eellee akka wal fakkaatutti illee yoo gartee ka si awwaalan ati foon tokko maatii mitoo miila kee miila mucaa kanaa godhan illee bareedaadha nama kudha kiisha moosalaan naqanii kiisha gartee bakka huccuutti miican
Kisha uchu kaisa kani fidan kazi basan sanit ilma oromo san kaisa kani ni wanne awalani ilmi oromo da finje bisigumma sani tanan debeni namicharre ndalte kana wajin garte bitamani ilman oromo kasitti bakata kasi gannakan hayye bitamani maka topiatin alaba topia rakani oromo diga sifito jirtu odo oromo lafesi gara chabu jirtu odo kairon tenya baka jirtu falmachu jirtu nutin wajjesu tanakam mekan wajjesan jole seyra lama fan wajjesan tamam nuti sora jiratu adamale ora jiru mitibar hori mogga jiru nugotane jirani amma faranji tu tagabbate era nutu biftaton dubbachu sodate sente akka gabbani tamam nuti dubajiru da dubajiru jirra naga jira namale akkana no dogarru arralle jima dibani kayrota ratti wan bira goranne jechudan asra nura jaawton ni beredi imbered doramo metana asira lembeho hibered imbered nam bitame askaysa jiru ilma oromo dila darata hebdi afan yamanin namni dibila ma shantam darata hedumeti namni khan kafe khamila buye khamudi buye olik abani garte khagwalan san namni chibase jiru jawaso tarra namni base jiru wori arra khama rafudani awalan kun wara lubu kaisir to khagusani faaka magaisan khagusani garte odon chabin odon muramin duwe uchura gubamte duwe sani ori cinan to koz dua magaisan wari garte chachabe uraye dume to ko chufu ne baka gaisan sani bekasan tamam kana chufa khama ka khanya garte addan katabe jirus war magarte gafsan sani hoji jiru sanuma makana gafatan maka jolle sani na maka jolle sani ori gafatan warra garte guya sani jiru ka gafatan tamam sanifo nuti haya basani awalan maka topi ummatin awalan maka sani nu barreessani isini kannani awal sani tolchani akami huccuu zibbaan naqanii khafana male huccuu takka male ilmi namaa kun jolle to somana gaddan kadute guyyaa sadi soomanani afrafa gadda soomana sanin duan gara beelatin duan alkani guyyaa nyaatin duan ibiddan shidaman khafar tokko maleeda awalta yechu khamaka oromotin kasi olin oromo dubbatu kachi gadi wan bira hayye fon oromo dalate oromo finju nasun qabne kakasini jira nijira khafana malesa wal rogaysani lasqan warreen jarreen reefa awwaale sun isin bikkani bu'an akka boqottoota yamanitti bakkan bu'an qaawtin beeyno komite kan jechuuleen qaanyidha afaani fillee kas jechuuni ati numa jiraatu qorshiidha nuti godhanne sanis nama godhate nuti oromoo teenya komiti maleedha jirti harka rabbii keessa jirti akka kadu esanitti nuti duudhaaf guyyaa lakkaawwachu jira quba qabaadha guyyaan keenya lakkaawama jira ka ammallee hin qabamin ka isaanii wajjin qixxaa kana guutuu beeku kan gurguratee jiru jira ammallee kan mallee gurguratee dhalaarraa basaasaa nu jira dhiirarraa basaasaa nu jira tamam kanaaf keessaa qulqulleessuudhaaf eenyu qabdi qayroo qabdi tamam saniifuu olin tuffatinaati hojiin jiraadha xixiqqoon tun qaceellottu hojiin jiraadha isin tamam laa dhiiga dhuguudhaan mi'a harke wayin utaa yettanii as keessa dheessitanii wallahi sinjaa olin qaanyeysa nuti yema kana keessa irra hin jirru qanii lakkaawwachaa jirra malee yema kana keessa tamam mataa namaa meeqatti dhalle yema kana keessatti laajiin maal nu godhu jirti waan takka nu godhutu hin jirtu arrallee gaadhimmaa gartee namaati yoo gartee isaan jala baane jechuufi isaan jalatti baqanna rabbi baqannee rabbi gaditti isaan bira jirra qaanyi addunyaan guutuun isaan jejjeef ganama kana kaanii nu dubbisan malee bareedina nu dubbisaniif hin qaban. Egaa guyyaa 8ffaadha irraan tana haa ta'u garuu namnis waan nyaatuu fi kana hin qabu kunis maatii fi kana dubartootaa ta'us jira silaa falli isiniif argame waan nyaatan yookaan kaan ammoo gargaarsa argattan akkam isiniif fakkaata? Waan takkallee waan gargaarsa argannes hin qabnu nutis wanni asitti baaneef gargaarsa barbaadaaf miti yookaan waan nyaannu waan dhugnu barbaadaaf asitti hin baane nuti wanni asitti baaneef jalqaba irratti dubbii haasawamee jira namu waan haasa'ee jira nuti wanni bakka kanatti baaneef rakkoo gartee torbee akka ardhaa
jechuun guyyaa sagalee akka irraa uumamee gartee jawaasa keessatti ilmaan keenya obboleeyyan keenya gubatan. Gubatu jechuun ni du'anii miti kuni gubatuudha. Gubatanii jechuun akka ciletti waadamanii namni kun nama kanaa nama sanii irraa wallaalle jechuudha. Dhugaadha akkuma reefu tan obboleessa keenya dura jetti namni kun nama kana nama sanii jee namni gartee nama ifiitiin barbaades hin jiru. Namni kottaa nama keessa laalladhaan hunjees hin jiru. Qaama mootummaarraas ta'e qaama gartee koomunitii keenyarraas ta'e namni kottaa nama keessa laalladhaan hunjee tokkolleen hin jiru. Dhugaadha ilmi namaa kun hogguun ifi ni awwaalama. Namni hogguun ifi awwaalamu waan addunyaa tanarraa galuun qaba. Wanni addunyaa tanarraa ilmi namaa galuun hafana. Qabaataa fi dhaballeen hafanaan addunyaa tanarraa gala. Uummanni keenya kan jawaasa keessatti gubatanii cilaawanii daarawan san hafana dhaban. Oromoon gartee uummata Oromoodhaaf bakka buuna jettee biltsiginnaan uummata Oromoodhaaf bakka buunaa jettee gartee mootummaadhaaf mallatteessitee mootummaanis osoo gartee raa'ii uummata Oromoo bal'aa asitti ba'e as jiru kana osoo hin gaafatin isaaniif kanne. 44 jaanii kannaniif 42 jaanii kannaniif ammoo qabrii san irratti wanni deemu yeroo san keessatti viidiyoo san irratti nama 94 jechaatu deema. Nama 94 jechaatu deema. 44 manaa bayan ammoo. 8 kan mootummaan jee gabaasanii duraan beekamaadha kun. Nam 8 du'ee jedhanii kan mootummaanis gabaasee koomunitiin teenya irratti gargaarte jechuudha. Koomunitiin teenya silaa irratti gargaaruun qabdu haruu dogongoraa seename wanni seename. Qaama alaa ta'uudha nama agarsiisa sun. Qaama ofii osoo hin taane qaama alaa ta'uudha nama agarsiisa. Kuni akkuma jirtu ta'ee amma namoota kana kafana tokkoon maletti addunyaa tanarraa biyyee tanatti galchanii jechuudha. Xiisha gartee xiisha qarxaasa guddaa akkuma obboleettiin keenya reeffa dura jettetti xiisha huccuu suufaa keessa kaayyatan gugurdaa isaati jira. Chaaneera qaba. Kana itti cufanii akkasitti waan kana akka yeroo san qabrii hogguun ifa awwaalan viidiyoo gadhiisan irratti hogguun ifi laaluun dhoorgaadha nama kana bananii. Nama kana bananii laaluun dhoorgaadha. Nama tokko as keessa jira, lama as keessa jira, sadii as keessa jira namni gubatee hogguun ifi anaa fi atiin kun amma yoo irratti gubannee nama tokko miti ciraa namatti deebina. Anaa fi atiin wajjiraa banna kun. Kanaafuu nama kana nama tokko, nama lama, nama sadii, nama afuri namni beekan jiru. Fuudhaniituma kiisha keessatti kaanii ani awwaaluun san haalaan gadda duraan gartee namni keenya gubatee gaddine san daran guyyaa san gaddine. Maaliif nama bakka gartee bakka nu bu'ee waan kan awwaaleetu nama nu mattalle. Nama nu mattalle. Bakka nu bu'u yoomiyyuu bakka nu bu'u. Nama biyyaas nu fixaa jiru kun. Kun biyyarraas nu fixaa jira. Namni ammaan dura dhugaadhaan rakkoon keenya kan nu fixes ifumaaf wal finne malee mukni akka jee qottoon uumaan nu goonee jee jallaa keenyaa nu fixe malee. Egaa muka jallaa san qottoo jallaa sanitti kaaniiti mukaan muranii malee. Jallaa keenyaa nu fixe malee akka mukni jeessanitti keenyumaan nu fixe. Ammoo uummanni sun nu mattalu har'as taanaan borus taanaan ilmaan Oromoodhaan mattalu hin qabu. Bakka kana ofirraa dura dhaabbanna. Amma nuti wanni asitti baaneef nyaata feena, dhugaatii feena, bakka ciifnu feena, maal feena kana barbaadaaf asitti hin baane. Namoota keenya kan gartee jawaasa keessatti dhuman. Munazzama IOM miti achitti nyaachisa. Achitti obaasa. Galmee isaanii isiitu harkaa qaba. Galmee uummata keenya kadhume nama kurfaa kana keessa jiru IOM mitu harkaa qaba. Nuti amma gaafiin keenya IOM galmee sana as dhiyeessitee nama achi keessatti gubate. Nama hangana akka lafa nuuf keessu kabajaan gaafachuu itti aannee reeffa keenya hasilaa awwaalame akka awwaalamte awwaalame kan hafe namoota keenya nuuf kannanii awwaallachuu gumaa isaanii nuuf kannu tamaam deebinee biyya tana keessa nuti boruu akkuma uummata sanii taana karaa nuuf banuu UNHCR waajjirri dura jiru kun waajjira UNHCR kan waggaa 20 as keessa jira anam akka mataa kiyyatti waggaa 21 biyya kana keessa jira. Waggaa 21 faadhan jira Yemen keessa. Tamaam. Waggaa 21 kana keessatti waan akkanaatis hin garree nurra dalagamte wanni dalagame. Nuti wanni gaafachaa dhufnu gaafiif bakka kanatti baane mootummaa Yemen waa gaafachuuf hin baane nuti. UNHCR waa gaafachuudhaaf baane. UNHCR waa gaafachuun ammoo xalayaa isaanii harkaa qabna. Xalayaa isaanii harkaa qabnu tanarra dhaabbannee mirga keenya gaafachuudhaaf mirga qabna. Nuti immas waajjira kana waa gaafachaa hin jiru. Waajjira kana silaatti yaanee waa gaafannee fagoo dhumne ka jara santi.
akka jara sanitti silaa fagoo olii qabdee nu gubde UN mataan isiidha kan gubee UN dha malee mootummaadhaan miti dhuguma rabbitti maaliif yoo jette UN akkamitti nu gubdee kan jettee na gaafattu taate namoota keenyaaf eenyummaa takka kan nuu dhiifteet waraqaa takka kan nuudhaaf dhiifteet jawaazaata keessatti nama mootummaa walitti qabe nyaachifte achitti. Ruuza affeeltee achi geessiti huccuu bittee achitti geessiti. Namni nu fixa UN dha kan nu hidhas UN dha. Waan kana osoo irraan dhifne silaa qilleensarra naaf oolchite ni fedha. An akka amma gartee qilleensarra oolchan sanatti waan tuttuqan isaanillee naman tuttuqaa. Haruu immoo akka keessanitti waan beeku. Dhugaa saniin osoo irraan dhifne gartee bakka barbaachisanii naaf geessanii ni gammadee jechuudha. An akka nama tokkotti anu. Tamaam. An amma Mahamad Abdallaa Muumeetiin jedhama. Luucotti na beekan magaalaa sanaa keessatti. Luucotti na beekan. Silaa dura namni jalqaba irratti hima waan kana. Haa ta'u nuti bakki itti baane waajjira kanas waa gaafachuuf miti. Waajjira kana waggaa 20 dura miidhamu jirraan siin jedhe. Waajjira kana amma akka mataa kiyyatti waggaa 20 arra 21 bara 2000 biyya kana keessa hin jiran. Bara 2000 sanaa kana keessa hin jira. Waajjira kana galmaayetiin jira bara 2000 takkaas keessatti. Waajjira kana waa gaafachuuf miti kan taasitti baaneef. Yooni fi gartee namu ajaja isaa olii kan qabaatu ta'e waajjira isaan oliitiif gartee mirgoota dhala namaa kan addunyaarra jiran mirgoota dhala namaa kan addunyaarra jiran waa gaafachuudhaaf bakka kanatti baanee cimsannee harka ol qabnee beeksifachuudhaan nu barbaachisa. Kanaafuu dubbiin guddatte farrattiin fe'an jedhaniiti naaf galatoomaan isin hin jaa. Yoo gaafii biraa qabaatte itti aanfadhu. Galatoome. Fakkeenyaaf dura wanni hin jee gargaarsa wanni hin jee fakkeenyaaf namni nyaata malee hin jiraatu irra hedduu namni as jiru kan nyaata afaan qabne hanguma qabu walaa afaan fuudhatee nyaachuu jira jechuudha. Saniin si gaafachuu fedha fakkeenyaaf yoonii fi waan hanguma as jiraannee deebiin keenya nuuf deebitu deebii waaraa nuuf deebitu mee akkamitti jiraachuu dandeenya kun kana immoo gargaarsa san namni yoonii fi nuuf godhu kan jiraatu taate itti gammadda immoo akkamiin jira. Wallahi ani gargaarsa taqoqoodhaan barbaadu nama akka mataa kiyyatti. Ani Oromoo wanni inti beeku Oromoon mataan isiidhaa UN chartiin si beekan. Oromoon jaalala Oromoodhaaf kanne alhamdulillah rabbil alamin jennee ammallee galata rabbii galfachuudhaan barbaachisan. Jaalala rabbiin Oromoodhaaf kanne jechuudha. Oromoon waan qabdu firii takkitti qabdu addaan cabsatteet nyaattee wajjin jiraatti. Asis akkuma laallu garuu kanatti amma yeroo xiqqoo dura asii namni distii guddoo affeelee fidee tanarraa namuu qiqqicatee akkasii wajjin nyaata. Oromoon akkanatti hanga mirgi keenya nuuf gartee falman mirgi keenya gaafiin keenya sirriidhaan nuuf deebi'ee bakka kana jirutti namni firii qabnu addaan cabsannee jiraanna. Nuti gargaarsa qoonqoon barbaannu bakka tanatti. Nuti wanni barbaannu biyya tana keessatti arra ijoollee teenya kararraa olii qabanii ijoolleen eeggata guban sun kararraa olii qabanii magaalaa tana keessaa eenyummaa habeeynu walii qabanii gubanii agarree rakkoo sana isin nu baasa. Boru nututti aana. Boru nututti aana. Ilmaan keenya asitti kadhalle akka kiyyaa kana jira. Anuma akka mataa kiyyatti ilmaan kiyya kana as keessa dale akka kiyyaa kana jira. Boru karam deemaa jirra. Boru achi nu oofaniituma achi waliin nu qabanii ibidda nutti naqan. Nurraa bakka bu'ee waan barbaachisu mootummaa fudhatee nu awwaalaa jiru kun borus amma asitti fidanii yoonni fi nu raphanii yoonni ijaanis mallatteesseetuma awwaala. Mallatteesseetuma awwaala. Waggaa 20 takkaan as jira jettee ilmaan kee naan qixa jette. Ijoolleen gurguddatte yuunivarsiitii yookiin kaan immoo kutaa 12 eega fixee booda carraa yuunivarsiitii barachuu ni argatti. Naam dhugaadha. Amma ijoolleen teenya sirra guddaan isaaniidha. Biyya tana keessa rakkoo hangana jedhamne keessa jiraachuudha ture nuti. Waggaa 20 siin jiru kana keessa gaafa dura dhalatte ijoollee teenya nuti manatti hineeti. Manatti guddatte ijoolleen teenya. Carraa barnootaa sanuun arganne ijoolleen teenya guddaan isidha. An akka mataa kiyyatti waliin eegeetiin ijoollee barnoota naqe. Waliin eegee jechuudha. Maaliif dandeettii ifirra dhaabbatee deema namni hanga teeriin hanga ofneefitti dorrobdii jaan. Ijoollee tana gaban gaba ooftee mataa keetiin kophatti waan barsiifattee gartee makiinaa si geessitee maal sila akka gartee waajjira asii alaabaa matarra fannifatee taa'u kana jala teenye sila ijoolleen teenya barnoota dhabuun sila waan biraati barbaachisaadhaan ture sila. Haruu immoo ijoolleen teenya barnootaa miti amma waliin eeneeti ijoollee tana barnoota naqan. Ijoolleen yuunivarsiitii gujjanne ijoolleen teenya ogguuniif barnoota fitattee jaamaa seentee yookaan yuunivarsiitii seentee waa barachuu hin dandeessu. Heera mootummatti hin barattu. Ammoo haa itti barattu yoo inni dhaatitu irraa kafalee waasii barsiisa. Yoo inni ilmaan 2 qabaadhu 12 qabaadhu tokko siif barsiifti. Ilmaan tokko siif barsiifti. Wal baaqii alaa haala arabni jawsan. Tamaam.
والباقي على خال عربني جوسن ما يشوف أفارهم afaan oromootti eessumarraa hisaabni isiidha eessumarraa هنگا في eessumarra hanga fi eessumaa barsiisaa jechuudha akka arabni jiru maqmaas arabaati beeku kanaafuu UN jalatti nuti miidhaa hanganan jedhamne miidhamaa jirra namni itti iyyuu hin jiru namni itti iyyuu hin jiru dhufnee iyyinaasi baallama namni ifateemtuma kota jechuudha yoo ammas gartee haala sanarra jiraannu taate nuti ammas jiruu ulfaattuu keessa jiran ilmaan keenya roorroo hanganan jedhamne keessa jira ilmaan keenya barnoota hakutaa kudha lama fixe anama fakkeenyaaf gaafa dargiitiin barre gaafa mangistuu lamaaram gaafa jaansar gaafa sanin kutaa jaamoo torba baradhe ilmaan kiyyaadhaan tana yoo nifin awwaa gaafadhe waan an gaafas baradhe san naa deebisuu hin danda'an barnoota keessan jiranii siin jedhe mana oolurra haa barnootatti achi deemanii enneetuma achi oofu jirra kanumaa'u dhiibbaa ijoollee teenya keessatti mana barumsaarratti deemaa jirtu waan biraatti deemaa jira amma hoo erga taateen tun biyya kana keessatti ummata oromoo irratti taate waan mana barnootaa keessatti deemaa jiru waan addaati gabaasa ijoollee teenya irraa ogguu arganne jechuudha ijoolleen arabaa dhiibbaa biraa irratti oofaa jirti maaltu isin fixa isin nu fixan jedhanii jettanii nu himattan nuti isin hin finne ifiif gubdanii ifiif wal gubde ijoolleen teessanii jawaasa keessatti ijoolleen teessan ifiif wal gubde malee nuti isin hin gubne mootummaan nu jettanii haasofitanii jedhanii ijoolleen mana barnootaa keessatti walitti buutee waan biraatti deemaa jira. Ati amma nuti gartee tateenyaa mana tateenyaatti tiriis ijoolleen mana barnootaa keessatti ijoollee barattutti dubbiin jabduudha ijoollee barattutti dubbiin jabduudha duruu baanee galuudhaaf rakkoon nurra jira har'a inni maal biraatiif deema kanaafu yoonii fi gartee qaamni gartee itti iyyatan jiraate qaamni nuuf dirmatu yoo jiraate fi oromoota ala jiranis oromoota biyya alaa jiranis dhaaba gartee UNHCR fi gartee mirga dhala namaatis kan gartee biyya gurguddatan jiru. Akka gartee hatattamaan nuuf dabarsitanii waan kana furmaata nuuf laatanii biyya kanarraa biyya biraata qabanitti yoo akka gartee ummata gartee deengadda gubatan sanitti haa isin gubanii jaan yoo wajjin jiraatan hin beeynu haanuu himani yoo akkasii haa isin gubanii jaanii hayyamaniif hin beeynu yoo gartee ilmi namaa kan dhaloonni ilma namaa ta'e mirga kan qabaatu yoo ta'e UNHCR fi akkuma jeetti dhaabni gartee mirga dhala namaatiif dhaabbatan kan addunyaa guutuurra jiran fi ilmaan oromootis bakka jiranii karaa barbaachisu nuuf iyyanii hatattamatti furmaata biyya tana keessaa akka nuuf godhan gaafannaa jedha. Okay, obboleessi kiyya galatoomii siin jedha. Galanni keessan illee hin badin siin jedha. Isinillee mirga kan naaf kennitanii gartee na haasa'isuudhaaf haalaan isin galatoomfadha. Galatooma.